Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Ifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf ifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu gahe maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota gamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf qulqulloota harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenya jireenya gaarii kiristaanummaatiin boqonnaa 5ffaa eegallee akka jirru ni yaadattu. Kutaa darbe kutaa 10ffaadhaan jireenya yeroo hiriyoonni lamaan erga wal baranii booda jireenya kaadhimmummaa isaanii haala kamiitiin jiraachuu qabu kanneen jedhan qabxiiwwan muraasa kaasnee ilaaluun keenya ni yaadatama. Kiristaanonni haala sanaatiidha turuu kan qaban jechuudha. Kabajni durbummaa isaanii yoomuu taanaan qulqullummaan isaaniis yoomuu taanaan amma gaa'ilaatti eegamuu qaba. Wal arguudhaan mari'achuu qabu. Akkasumas wantoota adda addaa barreeffamootaa fi yaadota namoonni yeroo irraa kaasanii taphatan sana ilaaluudhaan jaalala isaaniis haa ta'u hiriyyaa isaanii madaaluudhaaf qoruun akka sirrii hin taane kiristaanummaa keessatti kana beekuu. Akkasumas immoo wal qorachuu namoonni lamaa wal qorachuudhaan namni kun naaf ta'amoo naaf hin ta'u kan jedhu jireenya kanaatiin adda baasuu akka qabnu. Kana boodas immoo yoo waliif ta'u ta'e gara gaa'ela kiristaanummaatti yoo waliif hin ta'an ta'e immoo dudduuba deebisuudhaan hiriyyummaa isaanii kan biraa akka barbaadatan manni kiristaanaa keenya akka isheen barsiistu kana ilaalleerraa jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akkuma walitti himnee kutaa 10ffaatiin kan ilaallu gaa'ela kiristaanummaadha. Egaan gaa'ela kiristaanummaa yeroo jennu maal jechuu keenyadha? Kiristaanonni lamaan hiriyoonni lamaan jechuudha. Jireenya kaadhimmummaa isaanii wantoota barbaachisan warreen baranneedhaaf akkasumas warreen biroo ilaalanii amalli isaanii barbaadummaan isaanii fedhiin isaanii wanti hundumtuu yeroo walitti ta'ee gaa'ela taasifachuudhaaf wajjiraan jireenya isaanii hafe hundumaa wajjin jiraachuudhaaf yeroo murteessan sadarkaan itti aanee dhufu gaa'ela kiristaanummaa jedhama. Egaan gaa'ela kiristaanummaa gaafa jennu akkasumatti salphaatti kan ilaallu miti. Kun jireenya waan ta'eedhaafi manni kiristaanaa keenya kiristaanonni gaa'ela kiristaanummaa keessatti haala kamiitiinidha jalqaba gaa'ela isaanii raawwachuu irraa ka'ee hanga xumura jireenya isaaniitti akkamitti jiraachuu qabu kan jedhu barumsa kana jalatti bal'inaan kan barannu ta'a. Haala kamiitiin gaa'ela keenya raawwachuu dandeenya? Haala ilaalcha mana kiristaanaadhaaf sirna mana kiristaanaatiin cidhi maal fakkaachuu qaba? Erga kana hoo haala ijoollee guddisuu jaalalli gaa'ela keessa jiru walqunnamtiin saalaa haala kamiitiin taasifama? Jireenyi guutummaan isaa sirna gaa'elaa keessatti maal fakkaachuu qaba kan jedhamu deebi'ee walirraatii adda ba'uudhaaf dhiisu gaa'ela lammaffaa raawwachuudhaaf raawwachuu danda'uu dhiisu kanneen jedhan walumaa galatti hanga xumura jireenya biyya lafaatti kan jiru kutaa kana jalatti kan baratamudha jechuudha. Kanaafuu bal'inaan kan ilaallu kutaawwan ammaa jalqabnee gara fuulduraatti kan barannu keessatti jireenya kiristaanummaa keessatti gaa'ela kiristaanummaa keessatti kiristaanonni lamaan haala kamiitiin jiraachuu danda'u kan jedhudha. Kanaafuu seensa kan ta'u egaan hiriyoonni lamaan walii galanii wajjiraan jiraachuudhaaf erga murteessanii booda kan jalqabaan maalidha? Gaa'ela jedhama. Kanaafuu gaa'elli sirna mana kiristaanaatiin haala kamiitiin ilaalamaadha? Kiristaanonni lamaan gaa'ela isaanii raawwachuu kan danda'an karaa sirna mana kiristaanaa qofaadha. Kun sirriitti beekamuu qaba. Gaa'elli kan taasifamu karaa sirna mana kiristaanaa qofaadha.
kanarraati addatti bakkeetti gaa'elli taasifamu gaa'elan jedhamu. Maal jedhama? Ejja jedhama. Ejji immoo seera waaqayyootiin kan dhorkamedha. Boqonnaa lammaffaa seerota waaqayyoo jennee kan baranne dudduba deebisaatu ilaalaa. Dursee seera ba'uu keessatti kan barreeffaman boqonnaa 20ffaa irratti abboommii jaheeffaa kan baranne maal jenneetu hin ejjiin jechuutiin kan baranne. Gooftaan keenyas galanni isaaf haa ta'uti yeroo foon uffatee mul'atu unkaan seera kana baay'eetti cimseera. Maal jedhee dubbate? Baranne irra miti seerota wangeelaa 6 keessaa unkaan raawwachuu osoo hin taane yaaduun qofti ejja jedhama. Ejji immoo jaalala waaqayyoorraa, mootummaa waaqayyoorraa, mucummaa waaqayyoorraa adda kan nu baasudha. Kanaaf namni gaa'ela isaa karaa sirna mana kiristaanaatiin alatti raawwatu maal ejjeeraa jedhama jechuudha salphaadhumatti. Ejjeeraa seera waaqayyoo darbeera. Seerri waaqayyoo maaliif nuuf kenname jennee barannee irra tarii boqonnaa lammaffaa irratti ni yaadattu. Waaqayyo seera kanaa waa tokkoon fayyadamu ijoollee waaqayyoo. Waaqayyo seera laata kan hundumaadhaaf ammas kan barataa jirru gara fuulduraatti kan barannuudhaaf kun waaqayyoof waa tokkoon ta'u. Seerri kun hundumtuu kan laatan kan kennamaneefudha nuufidha akka ittiin jiraannuudhaaf akka ittiin mootummaa isaa dhaalluudhaaf malee waa tokko miti kun. Kanaafuu seera waaqayyoo kabaja jennaan matuma keenya kabajamna malee waaqayyoodhaaf waa tokkoon daballu. Kanaaf maaloo kana beeknee ofaa sirreessuun dirqama keenyadha jechuudha. Seera waaqayyoo keessa jiraachuun dirqama keenyadha. Jalqaba laachuu kan qabnu maaliifidha? Seera waaqayyoofidha. Riyyaan koo karaa kanaa malee gaa'ela raawwadhu naan jedhe jechuudhaan namoonni beelloofachuudhaan gaa'ela taasisu yeroo baay'ee kan nama dhibu jechuudha. Riyyaan koo na dide anillee kanan barbaada. Anillee karaa sanaan barbaadan ture garuu san na dide jechuudhaan sababa taasisu kana. Kun gonkumaa sababa hin ta'u. Maaliif? Kiristoos riyyaa kee gadi waan tan taaneefidha. Kiristoos riyyaa keenyaan olidha. Uumaa keenyadha. Seera kana kan nuuf laate akka ittiin jiraannuufidha. Kanaaf jalqaba Kiristoosiif bakka galaannee boodadha. Riyyaa keenyaaf bakka laachuu kan qabnu. Sijjammar inni karaa mana kiristaanaan gaa'ela raawwatadhu jedhu akkamitti wajjiraan gara fuulduraatti wajjiraan jiraachuudhaaf akkamitti walamanuu danda'u namoonni akkasii. Tasuma gara fuulduraattis yoo ta'e gaa'ela keessa kan seenaa jirru isaa taanu namoota haala kanaatiin nuuf dhiyeessan amanuu hin qabnu. Maaliif? Namoota guyyaarraa karaa mana kiristaanaa gaa'ela taasifadhu kanneen jedhan boor jireenya namaatti taphachuufidha malee dhuguma nama wajjiraan jiraachuudhaaf miti. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Sirni mana kiristaanaa keenya immoo gaa'ela kana karaa lamadha kan isheen taasistu. Kan jalqabaa tekiliidha. Kan lammaffaa immoo qurbaan yookiin immoo ma'aasibaan jechuudhaan abbootonni ni waamu. Isaan kan lamaanidha. Qurbaanni kan lammaffaati. Kan jalqabaa tekiliidhi. Isaan kun lamaan manni kiristaanaa keenya obbolaawwan lamaan qaama lamaan qaama tokkoo fi nama tokko kan ittiin taasistu gaa'elli qulqulluun kanadha jechuudha. Kana alatti gaa'elli biraan jiru. Isaan kan lamaan barumsa kanaan ilaaluudhaaf yaallarraaf dhuguma ni beektu. Wallaala as keessa isaan kan lamaan kan hin beekne jira jennee yaannu garuumee hubannaa keenyas bal'isuudhaaf akkasumas immoo kaasuus wanta qabnuuf gara fuulduraatti kanneen barannuufas hundee waan ta'aniidhaaf mi'a kaasnu dhuguma barnoonni kun barumsa sirna mana kiristaanaadha. Sirna mana kiristaanaatiin tarii warreen barattan icciitii gaa'elaa kan jedhu ni jira. Icciitiiwwan torban keessaa yookiin sirnoota mana kiristaanaa torban keessaa sirni tokko sirna gaa'elaadha. Isaan keessa jira kun. Asitti mee waa tokko haa kaasnu bal'inaan garuu achirrattu ni argattu. Kan jalqabaa tekiliiliidha. Tekiliiliin gosoota gaa'elaa lamaan ol kaasne keessaatu kiristaanota kabaja durbummaa isaanii eeggatanii turaniidhaaf kan taasifamudha. Sirni kun uffata kaabbaa kiristaanota lamaarra kaa'uudhaan hiriyoota lamaaf jechuudha. Golfoo mushirrootaaf taasifamuudhaan kadhannaan addaa isaaniif taasifamuudhaan akkasumas qurbaanaan kan raawwatamudha. Gonfoon maalidha? Gonfoon waa tokko miti garuu mallattoo wareegamummaati. Wareegamummaa maali? Mootummaa waaqayyootti qulqulloonni waaqayyo uumaa isaaniidhaaf jedhanii wareegamaniidhaaf waaqayyo gonfoo isaaniif laata. Qulqulloonni gonfoo baay'ee argatu. Durbummaa isaanii eeggachuudhaaf, dhiiga isaanii dhangalaasuudhaaf, Kiristoosiin mushurraa ta'uu isaaniidhaan gonfoo adda addaa argachuu danda'u. Gonfoon kun manni kiristaanaa keenya guyyaarraa kan isheen laattu sana fakkii taasifachuudha. Isinis wareegamummaa raawwattaniittuudha. Wareegamummaa akkamii? Umurii dargaggummaa keessa darban namoonni kun
dargaggummaa keessatti immoo qormaan hundi baay'een kanneen jiran barachaa kanneen turredha. Isaan kana hundumaa meeraa fi fedhii ejjaa akkasumas fedhiiwwan adda addaa kana Kiristoosiin hin caalan jechuudhaan Kiristoosiif bakka laachuudhaan Kiristoosiin laphee isaanii jireenya isaanii jiru hundumaa kadhannaadhaaf sigdatiidhaan ta'uudhaan hafuura ejjaa mo'anii amma ammaatti wanta gaariidhaaf kun maal jedhama? Wareegamummaadha. Wareegamummaan guyyaarraa seera waaqayyoo kabajuudhaa fi waaqayyoodhaaf amanamuudha. Qulqulloonni abboonni keenya yeroo durii wareegamummaa raawwatanii Kiristoosiin hin gannu ni jaallannachuudhaan amantaa isaaniidhaaf dhaabbachuudhaan kan akka qulqulluu Giyoorgisii qulqulleetti Arseemaa gaa'ela karaa meeqa isheedhaaf qophaa'e diduudhaan dargaggummaa irratti wareegamummaa raawwataniidhaaf gonfoo argataniiru. Manni kiristaanaa keenya sanadha kan isheen guyyaadhaa laattu jechuudha. Amma ammaatti amanamtaniittu gara fuulduraatti immoo akkuma kanaatti jabaadhaatu jiraadhaa kan jettu kabaja akkasii kabaja wareegamummaa laatte jechuudha. Kanaaf namoonni kabaja isaanii eeggatanii jiraatan dhuguma kanneen Kiristoosin jaallatanidha. Maaliif gooftaan keenya maal jedheera? Akkuma barachaa turre anaan kan na jaallatu seera koo haa eegu. Seerri waaqayyoo keessumattuu dargaggoonni kan isaan yeroo baay'ee cabsan maalidha? Isa kanadha. Ejjadha. Namoonni kun garuu kan hundumaa of eeggatanii wanta jiraataniidhaaf kana manni kiristaanaa ni taasiste jechuudha. Kabaja guddaadha isa dhugaa dubbachuudhaaf. Kabaja guddaadha. Kanarraa kan hafe immoo kadhannaan ni taasifama. Kadhannaa tekiliidha. Kadhannaa addaati. Warreen kana qofaaf kan taasifamu jechuudha. Sirni kun yeroo gaggeeffamu kadhannaan ni dhaga'ama, uffannaan isaa ni argama, qurbaan yeroo qurban ni argama. Garuu immoo kennaawwan adda addaa isaan irra bula. Kennaan sun garuu kan argamu miti. Firiin isaa garuu duubaan immoo maal ta'a? Ni argama. Firiiwwan akkamii? Kiristaanonni gaa'ela kanaan kan jalqabaa tokko ta'u. Namoonni lama ijaan nama lama jennee kan agarru garuu nama meeqa ta'u? Nama tokko ta'u jechuudha. Inni kun kennaa jalqabaati. Jaalalli isaanii dhuguma jaalala kan sobaa osoo hin taane jaalala kan dhugaa ta'ee gidduu isaanii jiraata. Lamaan isaanii yeroo hundumaa kanneen wal kabajan, kanneen wal jaallatan, kanneen waliif yaadan, kanneen waliif amanaman ta'uudhaan jireenya isaanii guutummaa jiraatu. Inni kun dubbachuu miti namoota haala kanaatiin taasisan ijaan ilaaluudhaan mirkaneessuun ni danda'ama. Jaalalli isaanii illee faaydaatti kan hundaa'e osoo hin taane jaalala yeroo hundumaa waliif yaaduudhaaf wal gargaarutti kan hundaa'e qofaadha. Maaliif? Gidduu isaanii kan jiru Kiristoosidha. Lamaan isaanii tokko kan taasise hafuura qulqulluu waan ta'eedhaaf hafuurri haadha manaa keessa jiru abbaa manaa keessa kan jiru sumadha. Abbaa manaa keessa kan jiru as kan jirudha jechuudha. Kanaaf kan isaan yaadan yeroo hundumaa waliifidha. Wal gargaaruu waliif yaaduu isa dhugaadha kun kabaji kana caalu jireenya keessatti karaa gaa'elaa yoo ta'e tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kan biraan kan nama dhibu ijoolleen isaaniif kennaman illee ijoollee waaqayyoon sodaatan akkasumas immoo maatii isaanii kanneen kabajanidha. Guyyaarraa ijoollee argachuun kanuma garuu kan ta'e namoonni baay'een ijoollee ni godhatu. Garuu ijoolleen isaanii ganaa harkarraa sobbayin kan haadha isaanii baay'ee aarsan abbaa isaanii kan baay'ee aarsan ta'an argamu. Garuu gaa'elli hundeen isaa kabajameedhaaf waaqayyoon eebbifame ijoolleen argaman illee ijoollummaa isaanii kanneen waaqayyoon sodaataniidhaaf kan maatii isaanii kabajan ta'u. Kun kennaa waaqayyooti. Dhuguma ijoollee kan laatu waaqayyoodha. Namni karaa adda addaa yaada. Saayinsiin ijoolleen kan argamu karaa kanaa jedha. Waa tokko miti kun mucaa kan laatu ijoollee kan laatuudha waaqayyoodha. Kana guutummaatti amanuudha. Kanaafuu sirna kanaan kan taasifannoo ta'e dhuguma ijoollee eebbifamtuu waaqayyo irraati argachuun ni danda'ama. Kun waaqayyo ammuma namni isa jaallate nama jaallata jechuun nama hundumaa waaqayyo ni jaallata. Garuu namni deebii kan argatu ammuma waaqayyoon jaallatedha. Ammuma waaqayyoon jaallatetti dhiyaate masana deebii argata jechuudha. Namni xiqqoo waaqayyoon jaallatetti deebii xiqqoo akkasuma argata. Namni guddisee waaqayyoon jaallate immoo waaqayyoon amma arguutti akka qulqulloota abbootii keenyaa gahuu danda'a. Amma samitti akka qulqulluu Phaawulos fudhatamuu danda'a. Maaliif? Waaqayyoon ammuma jaallatan waaqayyo namaaf mul'ata waan ta'eedhaaf. Innaa kun kabajoota muraasa namoonni gaa'ela kanaa raawwatan argatanidha. Kan lammaffaan maasibaanidha gaa'ela qurbaanaa jechuudha. Inni kun immoo kiristaanonni jireenya biyya lafaa keessatti gaa'ela dursanii jireenya taasisaniidhaan guutummaan kiristaanota hundi keenya qormaata adda addaa keessa darbuu dandeenya. Yeroo kanatti kabaja durbummaa karaa adda addaa dhabuu ni danda'ama. Kiristaanonni kun kiristaanotadha. Isaan kanaafis manni kiristaanaa keenya maal qabdi? Carraa lammaffaa ni qabdi jechuudha. Namoonni kun dogongora xiqqoodhaan
kabaja isaanii kan foonummaa yoo dhaban yeroo kana gaabbii galuudhaan kabaja lubbuu isaanii deebifatu. Qulqullummaan lubbuu ni argama jechuudha. Garuu kabajni fooniin deebi'u. Isaan kanaadhaaf sirni gaa'elaa raawwatamu gaa'ela qurbaanaa yookiin immoo mi'aasibaan jedhamuudhaan waama. Namoonni takkaa kufan kana booda kufeera jedhanii yeroo hundumaa ejja raawwachuu hin qaban. Takkaa kanneen cubbuu raawwataniidhaaf gaabbiidhaan deebi'uun dirqamadha. Kana booda gaa'ela kana qulqullummaa isaanii eeggachuudhaan ni taasifatu. Gaa'elli kun akkuma kan jalqabaati kabaja argamsiisa. Qurbaanaan dhiigaaf foon gooftaa keenyaadhaan kan goolaban waan ta'eedhaaf kabaja akkuma duraa sana ni argamsiisa. Garuu kan sanaadhaati maal ta'e taasifama? Kennaan wareegamummaa sun hin jiru jechuudha. Wareegamummaan gonfoonii mataarra kaawwamu isaan sana qofaadhaaf kan kennamu. Kadhannaan takillee isaaniif hin taasifamu. Kadhannaan kan taasifamu kadhannaa dhiifamaa kan jedhamu kadhannaa gaabbii ጸሎተ አስተሰርዮ jechuudhaan manni kiristaanaa ni barsiisti. Kadhannaa gaabbiiti yookiin kan dhiifamaati. Kun maaliifidha? Namoonni kun yeroo tokko cubbuu raawwatanii kabaja isaanii dhabaniiru. Kana booda gaabbiidhaan gara waaqayyotti deebi'uudhaan gaa'ela eebbaa gaa'ela kabajamaa jiraachuudhaaf barbaadu. Kanaaf kadhannaan sun maal jedha? Waaqayyo gaabbii jarree kanaa fudhachuudhaan gaa'ela isaanii akka isaaniif eebbisamuudhaaf kan taasifamudha. Annaa gosoota gaa'elaa kana lamaanuu kan tokko taasisu immoo kabajamaa kan ta'e wanta lama tokko kan taasisu maala dhiigaaf foon gooftaa keenyaadha jechuudha. Annaa gaa'ela lamaanuu waaqayyoon kan eebbifame akkasumas waaqayyoon kan jaallatu gara fuuldaattis ijoolleen gidduu isaaniitti argaman jireenyi isaanis hafuura qulqulluudhaan kan geggeeffamu ta'ee jiraata jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya kan isheen beektu gaa'ela kana lamaan qofadha. Kana lamaan addatti kan taasifamu fannoo mormatti hidhachuudhaan beelloofatanii kanneen taasifatan bakka adda addaatti kanneen taasifatan sirna mana kiristaanaatiin alattii fi hafuurri qulqulluu kan keessa hin jirre gaa'ela osoo hin taane ejja kan jedhamudha. Manni kiristaanaa keenya isaan kana lamaan qofa kan qabdudha jechuudha. Kanaaf kiristaanonni boor gara waaqayyootti kan deemnu waan ta'eedhaaf guyyaa har'aa seera waaqayyoo kabajnee yeroo jiraannu isaan kan hundumaa beekne daandii kanaatiin gaa'ela keenya taasifachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Xumura irratti kan mee kanaa ilaallu hiriyoonni kabaja dubbummaa qabaniif kan hin qabne gaa'ela hojiraan taasifachuu danda'u hin danda'anii kan jedhu ilaallu. Dhuguma barumsi kun dhimma kanaa kan ilaaltu osoo hin taane kun akkuma jalqaba kaasne sirna mana kiristaanaatiin barumsa kennamudha. Garuu hubannoodhaaf akka nuuf ta'uudhaaf tarii kanneen hin barannes yoo jiraanne carraa arganne kanaanis asitti dhaga'uudhaaf wanta qabnuuf mee kana isaa ilaallu. Kana bakka lamatti qooduun ilaalla. Kan jalqabaa lubootaaf keessumattuu diyaaqonotaaf jennee kaasuu dandeenya. Kan lammaffaa immoo kiristaanotaaf jennee kaasna. Maaliif luboota keessaa gaa'ela kanneen taasifatan diyaaqonota waan ta'eedhaaf jechuudha. Diyaaqonoonni boor mana kiristaanaa aangoo lubummaadhaan kanneen tajaajilanidha. Guyyaa har'aa waaqayyo karaa masqalii kan inni ijoollee isaa eebbisu karaa lubootaadha. Dhiigni foon gooftaa kan kennamu karaa lubootaadha. Sirni kun akka itti fufuudhaaf diyaaqonoonni guyyaa boor gara aangoo sanaatti yoo guddachaa deemu ta'e qofadha. Kun hin ta'u taanaan sirni kun hafee jechuudha. Annaa diyaaqonoonni maal taasisuu qabu? Aangoo lubummaa seenuudhaaf carraa lama qabu. Kan jalqabaa gaa'ela takiliidha. Kan lammaffaa immoo monokkosummaadha. Yoo gaa'elaan ta'e gaa'ela takiliidha jechuudha. Yoo hin ta'u ta'e garuu karaa monokkosummaatiin gara aangoo taa'utti deebi'uu danda'u. Garuu obbolaawwan diyaaqonoonni kabaja isaanii eeggatanii tajaajilaa turan gara aangoo taanu gara aangoo lubummaatti darbuudhaaf gaa'ela taasifachuu kanneen danda'an hiriyoota akka isaanii kabaja qaban waliin qofadha. Kana alatti kanneen taasifatan yoo ta'e aangoo lubummaa isaanii irraa kaafamaa jechuudha. Aangoo lubummaa kan kaasu nama miti waaqayyooti kaasa. Kallattiimaa waaqayyo wanta beekuudhaaf kana eenyuun samuun hin danda'amu karaa adda addaa hin danda'amu aangoo lubummaa isaa kan isaa kan laate waaqayyo waan ta'eef isuma irraa fudhata jechuudha. Diyaaqonotaaf hin danda'amudha walumaa gala. Isaan kanneen akka isaanii kabaja durbummaa qaban wajjirraan qofa taasifachuu danda'u. Kana booda carraa lammaffaa gaa'elan qabanii jechuudha. Kan jalqabaa kanumadha. Kan lammaffaa tariyyoo gidduutti sababa adda addaatiidhaan du'aan osoo adda ba'anillee lammaffaadhaaf gaa'ela kiristaanummaa raawwachuu hin danda'an luboonni takkaa qofa taasisu.
kan lammaffaan sirna kiristaanaa mana kiristaanaadhaan aangoo lubummaadhaan itti fufuu yoo barbaadan maal taasisu monokkosuudhaan tajaajila isaanii itti fufuu jechuudha. Lammaffaa fuunaan garuu ammas aangoo isaanii ni qabama waaqayyo irraa kaasaa jechuudha. Kiristaanotaaf maal fakkaataa jennee mulaallu kan kiristaanotaa haala barbaadan taasifachuu danda'u kiristaanonni obbolaawwan dhiiraa kabaja lubummaa qaban obbolaawwan shamarraa kabaja lubummaa hin qabne hojjetan fedha isaanii yoo ta'e jaalala yoo qabaatan yoo barbaadan raawwachuu danda'u. Obbolaawwan dhiiraa kabaja lubummaa hin qabne shamarran kabaja lubummaa qaban wajjirraan fedha isaanii yoo ta'e jaalala yoo qabaatan yoo barbaadan taasifachuu danda'u. Sirni mana kiristaanaa kan dhorku hin jiru. Garuu yeroo taasifatan karaa isa tokko inni tokko kennaa gonfoo akiliilii argachuu qaba kan jedhu hin jiru. Akiliilii yookiin gonfoon kan kennamu yoo dhufa tokko qofaafidha. Isuma kabaja isaa eeggateef yookiin immoo ishee kabaja ishee eeggatte qofaaf malee karaa isa tokkoof hin kennamu. Karaa ishee tokko kan lammaffaadhaaf hin kennamu jechuudha. Tokkuma kanneen lamaan keessaa kanuma kabaja lubummaa eeggatee qofatu gonfoota akiliilii argachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu sirni mana kiristaanaa keenya gabaabinumaan haala kanaatiin kan nu barsiistudha. Bal'inaan garuu barumsa sirna mana kiristaanaa irraatu yoo dubbistan argachuu dandeessu. Barumsa keenyaaf garuu hundi gabaabsinee haala kanaatiin asitti ilaaluu dandeenyaadha. Kutaattaanuun cidha kiristaanummaa kan jedhuun deebinee kan dhufna kan ta'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.